Jaalale kee nani baanani oo jallisee. Nagaan isiniif haa guddatu kabajamuu fi jaalatamuu kan taatanii Elsaa Tuub jalatti kan argamtanii maamiltoota koo akkasumas immoo haaraa gara Elsaa Tuubitti kan dhuftan obboloota koo akkam jirtu nagaa keessanii. Annagaa kooti galata waaqayyoo madda nagaa keenya kan ta'e waaqayyo gooftaadhaaf galanni haa ta'u. Egaa har'ammoo viidiyoo adda ta'een keessa koo yeroo hunduma kan naguutu kan yeroo hunduma yoo ammoo ganamas galgalas yeroo hunduma yeroo dubbadhu waa'ee isaa kan gammadu. Sagalee waaqayyo sagalee jireenyaa wal wajjin qoodamne sani booddee wal wajjin faarfannaa maqaa waaqayyo haa eebbifamu. Egaa bakka jirtanitti biyya jirtanitti nagaa isiniif kennee guyyaa har'aatiin kan isin baase obboloota koo waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wanti dubbatan addunyaa kanarratti wanti ardii kana waan baay'eedha. Garuu san hundumaa kan caalu kan jireenya bara baraatiif nu fayyadu waa'ee gooftaa waa'ee uumaa keenya dubbachuun ammoo nurraa barbaachisa waan ta'eef yeroo nama keessa jirru yeroo ulfaataas waan ta'eef gara waaqayyootti deebi'uu nuuf haa ta'u. Egaa sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko wal wajjin dubbifannee ni faarfanna. Ameen. Galanni gooftaaf haa ta'u. Macaafa faarsaa boqonnaa 23 lakkoofsa 1 irraa jalqabee kan jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin nan dubbisa. Akkas jedha: Waaqayyo tiksee kooti, ani homaa hin dhabu. Inni marga lalisaa keessa akkan boqadhu ni godha. Gara laga itti ara galfadhuttis na geessa. Inni lubbuu anatti ni deebisa. Maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaa irra na geggeessa. An bowwaa dukkanaa sodaachisaa keessa yoon adeemeeyyuu homaa anatti dhufa jedhee hin sodaadhu. Ati anaa wajjin jirta. Uleen keetiif dhaabbannaan kee ana ni jajjabeessu. Utuma warri ana cunqursan ilaalan ati maaddii anaaf ni dhiyeessita. Mataa koos dhadhaa ejersaa ni dibda. Xoofoon koos guutee irraa ni dhangala'a. Eeyyen bara jireenya koo hundumaa gaarummaa kee fi arjummaa kee ana duukaanii bu'u. Guyyoota kana hundumaafis mana waaqayyoo keessa nan jiraadhaa jedha. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Asitti maal ilaalla? Tiksummaa waaqayyoo, gargaaruu waaqayyoo, nama wajjin ta'uu waaqayyoo. Obboloota koo waaqayyoo yeroo hunduma bara hunduma haala hunduma keessatti yeroo tokkoof si biraan fu'amu. Firri kan kee firri ati jaallattu, haati kee haati ati jaallattu, abbaan kee abbaan ati jaallattu, obboleessi kee obboleettiin kee yeroo ati biyyaa baatu yookiin yeroo ati iddoo wayiitti deemtu buufata konkolaataa yookiin ammoo buufata xiyyaaraatti sirraa fu'amu. Yeroo hunduma bara baraan kan sirraan fu'amne, yeroo hunduma kan si wajjin ta'u, kan tiksu, yoo ati gadi buutu, yoo ati ka ol baatu, kan si wajjin ta'u eenyudha? Waaqayyoodha. Kanaaf ammoo asitti Daawit maal jedhe? Waaqayyo tiksee kooti, ani homaa hin dhabu jedhe. Waaqayyo tiksee kooti, ani homaa hin dhabu. Inni marga lalisaa keessa akka boqadhu na godha jedha. Maal keessa? Marga lalisaa keessa akka boqadhu na godha. Kana qofaa miti, gara laga itti ara galfadhutti na geessa. Ameen. Waaqayyo waaqa kun waaqa inni amanate. Kana duwwaa miti, inni lubbuu anatti ni deebisa. Maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaa irra na geggeessa jedhe. Inni maal godha? Lubbuu anatti deebisa. Maqaa isaatiif jedhee maal godha? Daandii gaarii irra maal godha? Na geggeessa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. An bowwaa dukkanaa sodaachisaa keessa yoo adeemeeyyuu hamaan anatti dhufa jedhee homaa hin sodaadhu. Ati ana wajjin jirta. Uleen keetii fi dhaabbannaan kee ana ni jajjabeessa. Haleluuyaa. Ameen. Ani maal keessa yoo adeeme? Haala mijanne keessa, bowwaa dukkanaa keessa, haala ulfaatu keessa, haala nama sodaachisu keessa
obboleetti koo haala si hin mijanne keessa haala ulfaatu keessa jirta waaqayyo si wajjin jira. Garuu yoo ati maal keessa jiraatte qulqullummaan waaqayyoon jaallachuuti waaqayyoon sodaachuu keessatti yoo jiraatte ta'e waaqayyo si wajjin jira. Maal jedha sitti? Ani jedhe Daawit, ani bowwaa dukkana sodaachisaa keessa yoo adeeme iyyuu hamaan jedhe hamaan ana argata, anatti bu'a, ana sodaachisa jedhee hin sodaadhu. Sababiin isaa maali? Waaqayyo na wajjin jira. Ati ana wajjin jirta. Uleen keetii fi dhaabbannaan kee ana ni jabeessu. Utuma warri na cunqursan ilaalan ati maaddii anaaf ni dhiyeessita. Mataa koo dhadhaa ejersaan ni dibda. Xoofoon koos guutee irraa ni dhangala'a jedhe. Otoo warri kun warri na cunqursan, warri na jibban, obboleetti koo wanti si cunqursutu naannoo kan kee jiru, wanti si dhiphisutu naannoo kan kee jiru. Akka ati hin jiraanne ammoo diinni naannaa kee otoo naanna'u waaqayyo gidduu sanitti garuu maaddii si qopheessa, si qopheessee si jiraachisaatiin jira. Hagam keenyatu ofirratti beekna. Faarfataan kanaaf faarfatee akkas jedhe. Ofirratti hin beeknu malee gaarummaa waaqayyo baay'ee baay'eedha. Ofirratti hin beeknu malee arjummaa waaqayyo baay'ee baay'eedha. Baay'ee baay'eedha. Baay'ee baay'eedha. Baay'ee baay'eedha. Ameen ameen ameen. Ila warri nu cunqursan eessa jiru? Naannaa keenya jiru. Warri kufa keenya barbaadan eessa jiru? Naannaa keenya. Utuma isaan naannaa keenya jiran isaan waaqayyo garuu gidduu isaaniitti walakkaa isaaniitti maaddii nu qopheessee nu jiraachisa. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kanaaf maal jedhe? Utuma warri na cunqursan ilaalan maaddii anaaf ni dhiyeessita. Mataa koos dhadhaa ejersaan ni dibda. Xoofoon koos guutee irraa ni dhangala'a. Eeyyeen bara jireenya koo hunduma gaarummaan kee fi arjummaa kee ana duukaa ni bu'u. Bara jireenya koo hunduma jedhe gaarummaan kee arjummaan kee ana duukaa hin bu'u. Kana duwwaa miti. Guyyoota kana hundumaafis mana waaqayyo keessa nan jiraadha jedha. Mana eenyu keessa? Mana waaqayyo keessa. Hagam keenyatu mana waaqayyo keessa jiraachuu jaallanna. Dhaloonni barana mana waaqayyo keessa hin jiru. Dhaloonni yaanni isaa eessa jira? Ala jira. Kalee ka kadhattu kadhattu, kalee ka faarfattu faarfannaa irra hin jirtu. Qineen dhiifte, barreessuun dhiifte, kadhannaan dhiifte, jilba hin dhiifte, jilbifattee waaqayyoon kadhachuu. Sa'a 24 halkan walakkaa yeroo kamiyyuu eessa? Online irra. Karaa adda addaatiin miidiyaarra. Gaaf tokko kun hundinuu dhaabbata. Garuu arra yeroo qabnutti kana yoo waa'ee kana odeessine gooftaa yoo ammoo faana buuneetiin jenne ulfina isaatiif yoo jiraanne dhumni keenya wanti keenya bareedaa deema. Kanaaf obboloota koo wanta lufuuf jenne jireenya bara baraa akka hin dhabne jidduu ammoo diinota keenyaatitti isa maaddii nuuf qopheessu isa nu jiraachisu waaqayyotti maxxannee akka jiraannu gooftaan hunduma keenya haa gargaaru. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa faarfannaa isiniif faarfadha jedheera. Wal wajjin waaqayyoon hin faarsina. Akkas jedha faarfanname yeroo amanne caalaa dhufti waaqaa nutti dhiyaatteetti jedhaatiin faarsa. Yeroo amanne nas caalaa dhufti waaqaa nutti dhiyaatteetti lakkaabanii waaqaa haa dammaqnu dammaqaa. Yeroo amanne nas caalaa dhufti waaqaa nutti dhiyaatteetti lakkaa saba waaqaa haa dammaqnu dammaqaa. Karrafne runni haa dammaqnu qophiidhaan isaa eeggannu qulqulloota Rabbii hin rafina barri beekaheera hin rafina tajaajila keenyaan haa jaabannu
waggaanu hafte wangeela halabsinu yeroo amaneenas jaala mufti waaqanutti dhiyaatetti lakkaasaba waaqaa adamaqnu dammaqaa eebbifama yeroo biraa faarfannaa biraan sagalee waaqayyoo sabraa walitti deebina shalom